Abiy Ahmed dhiiga isaa keessa wanni dimokiraasii hin jiru. This was very clear to me gaafa inni Ameerikaa dhufee waliin haasofnu. Bilbilaan ogaa haasofnu. I think on the second phone call sirna mootii jaaruu malee sirna dimokiraasii jaaruudhaaf hawwis karooras fedhiis akka hin qabne naa ifa ture. Jechuudha. Yoo yaadattan wanni mormaa ture kanarraa. Ergan biyya dhaqee immoo itti dhiyaadhee baay'ee yaale. Namni Abiy sirna dimokiraasiidhaaf fedhii qaba jedhu yoo jiraate nama sa'aatii takka wajjin haasin qofa jechuudha. Kana immoo jahan dabre kanatti qabatamaa waan agarreedha. Garaagarummaan keenya fundamentally Oromiyaa fi Itoophiyaa ani uumuu barbaadu akka uumamtu barbaaduu fi Abiy uumuu barbaadu garagara. Ani Itoophiyaa fi Oromiyaa ummattoonni isii keessa jiran haqi isaanii eegame wal marii negotiation hogganoota isaanii gidduutti godhamuun sirni dimokiraatawaa sabdaneessa itti ijaaramuun uumuuf hin qabsaa ijoollummaa kiyyarraa kaasee. Abiy immoo abjuu haadha isaatirraa kaasee mootii Itoophiyaa ta'uu mootii qorkee sirna abbaa irree ka gubbarraa inni gattaa'ee hamma qabaleetitti namni isa faarsaa isaan dhaatataa jiraatu ijaaruu barbaada. That was very clear to me from day zero. Yeroo sanamma namoota hundatti ibsaan ture. Including maatiin kiyyaa'u boleetiin xiyyeeta akka amma egaa namni hedduu mirgaan inni gara aangootti dhufusanii qeequu itti dhufnaa aboon irraa callisii nu amma Oromoon aangoo nuu qabatee jira. Mee kanumallee rahaa ittiin goona ittiin gammanna dhiisii naan jechaa ture. It was very clear. Garaagarummaan keenya kanarraa ka'eeti kan dhufu hidhamuunis ta'ee wal diddaan hunduu kan dhufu fundamental world view society nuti uumuu barbaannu garaagarummaa waan qabuuf.